Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyo tokko. Ameen. Nagaan fayyisaa keenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos namoota sooshaal miidiyaa kanarra jirtan hundumaaf isiniif haa ta'u jecha yeroo kana dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa Macaafa Qulqulluu keessaa Wangeela Maatewos boqonnaa 4 yerootti waliin ilaalluudha, yerootti waliin barannuudha. Waa'een Wangeela Maatewos boqonnaa 4 irra kan jiru kun waa'ee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha kan inni ibsu. Barumsa achirraa waan inni barsiisu mee yerootti waliin ilaalluudha. Maqaa Yesuusiin nan dubbisa akkas jedha. Ergasii Yesuus seexanaan qoramuudhaaf Hafuura Qulqulluudhaan guutamee gara lafa onaatti geeffame. Inni guyyaa 40 fi halkan 40 erga soomee booddee beela'e. Yommus inni isa qoruu dhufe, ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun buddeena akka ta'aniif abboomittiin jedhe. Yesuus garuu deebisee Caaffata Qulqullaa'aa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu, dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'u hundumaan malee kan jedhu caafamee jira jedhe. Seexanni ammoo gara mandara qulqullaatti isa geessee fiittee guutuu mana qulqullummaa irras dhaabachiise. Ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate kana irraa gad of darbadhu. Inni ergamoota isaasiif in abboomaa, miilli kee dhagaatti akka hin buunetti isaan akka isaanii irratti si hin baatu kan jedhu caafameera ittiin jedhe. Yesuus garuu Waaqayyo kee Goofticha garmalee hin eeggatin kan jedhus immoo caafameera ittiin jedhe. Ammas immoo seexanni gaara dheeraa tokkotti ol isa baase, mootummoota biyya lafaa hundumaa ulfina isaatis itti agarsiise. Lafa dhooftee anaaf yoo sagadde isaan kana hundumaa siif nan kenna jedheen. Yommus Yesuus immoo seexana nana hargaa koo duraa turi, Waaqayyo kee Gooftichaaf jilbeenfattee sagadii isa duwwaafis hojjedhu kan jedhu caafamee jira jedheen. Ergasii seexanni isa dhiisee ergamoonni Waaqayyoos dhufanii isaaf in ergamanii. Ameen. Sagalee kanarratti kan nuyi barannu waa'ee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi yerootti seexanni mo'ameedha. Ulaa kanatti kan nuyi arginu. Akkuma beekamu kutaa kana keessatti gaafa laallu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa 40 fi halkan 40 lafa onaa keessatti seexanaan qoramaa, soomaaf sagadaan kadhachaa yeroo inni itti ture. Guyyaa soomii kana xumuree guyyaa dhumaarrattidha. Yeroon kun yerootti soomii xumuree Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojii jalqabuudhaaf wangeela mootummaa Waaqayyoo biyya lafaatti labsuudhaaf ergama abbaa isaatii Waaqarraa ergamee biyya lafaa kanarratti xumuruudhaaf yerootti Gooftaa Yesuus gara hojiitti darbuuf jedhuu fi yeroon itti seexanni immoo isa qoruudhaaf dhufee isa argina. Yeroo kanatti Gooftaa Yesuus yeroon itti Macaafa Qulqulluudhaan dubbii sagalee Waaqayyootiin deebisee fi seexanni immoo itti mo'amu agarra. Mata dureen irratti dubbadhu mata duree gabaabaa Yesuus mo'eera mata duree jedhu irratti dubbadha. Mata duree kana waliin baranna, mata duree kana jalatti waliin ilaalla. Yesuus mo'eera mata duree jedhu waliin ilaalla jechuudha. Wangeela Maarqos boqonnaa 1:12 irraa dhannee gaafa laallu seexanaan qoramaa, bineensota gidduutti seexanaan qoramaa, ergamoonni Waaqayyoo immoo isaaf ergamu turan, Hafuura Qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffamee jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni seexana kana mo'uu danda'e Hafuurri Qulqulluun yeroo isa geggeessaa jira. Ergamoonni Waaqayyoo isaaf ergamu, sagalee Waaqayyootiin immoo seexana mo'u. Kanaaf nus amma sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtan, Macaafa Qulqulluu kana dhaggeeffachaa kan jirtan, Yesuus mo'uu isaatti amantaniitu taanaan, dubbii sagalee Waaqayyoo guuttattanii of keessaa qabdu taanaan, Macaafa Qulqulluu wajjin yeroo hundaa sagalee Waaqayyoo wajjin yeroo hundaa waliigalee jiraanna taanaan, sagalee Waaqayyoo hin dubbifanna taanaan, humna abidda Hafuura Qulqulluu fudhannee humna abidda Hafuura Qulqulluutiin jireenya kiristaanummaa keenya itti fufnee jirra taanaan seexana mo'uu dandeenya. Eenyutu seexana mo'uu danda'a? Eenyutu biyya lafaa mo'uu danda'a? Yesuus Kiristoos mo'aa ta'uusaa nama beeka. Namni Yesuus mo'aa ta'uusaa beeke isa mo'e sanaa wajjin immoo. Kanaaf maaltu nurraa eegama? Sagalee gabaabaa ani isinitti dubbadhu ergaa gabaabaa Yesuus mo'uusaa.
Yesus erga mo'ee ani immoo Yesuusitti amanee nan mo'a jennee amantii guutuu Yesuus irratti qabaannee moo inni kan biraan dubbii sagalee Waaqayyoo of keessaa qabaachuu humna abidda Hafuura Qulqulluudhaan guutamu kanaan aangoo seexanaa hunduma isaa hurreessuu dandeenya seexana qaanessuu dandeenya seexanni seera uumamaa akkuma beekamu seera uumamaa keessatti xaxanii gaafa laaltan Addaamiif Heewwaniin dhaqee gowwoomsee Heewwaniin gowwoomsee jannata keessaa gadi isaan baasee Aqee maalittiin jedhee ija keessattuu isinii banama isa kanarraa yoo nyaattan akka Waaqayyoo taatuttiin jedhee isaan gowwoomsee jannata keessaa isaan baasee lafa Waaqayyoo isaaniif kenne jannata keessa dhaqe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo lafa onaa iddoo seexanni jiru lafa onaa keessatti dhaqee seexana qaanessee namni karaa Addaamiin du'i akkas isatti dhufe karaa Yesuus Kiristoos immoo deebi'ee jireenyatti akka inni galu Yesuus gara biyya lafaa dhufe biyya lafaa irratti himmo'ee jechuudha. Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti mootii moototaa inni Yesuus Kiristoos mootii moototaa jedhame mootii moototaa ta'ee jechuudha. Himmo'ee seexana sadhaloota moo cubbuu sadhaloota moo dhukkuba sadhaloota moo du'a sadhaloota irratti moo hunduma isaa aangoo isaa caccabsee meereree yaa du'a arfiin kee meereree Yesuus aangoon kee jedhee aangoo du'a harkaa Si'ool hirkaa seexan harkaa aangoo fuudhee boojuu booji'ee teessoo marga abbaatti ol ba'ee jechuudha. Himmo'ee jechuudha. Kanaaf Yesuus mo'eera jedhee mata duree fudhadhee jechuudha. Yesuus mo'aa ta'uu isaa beeknee Yesuusii wajjin mo'uudhaaf immoo sagalee Waaqayyoo wajjin walii galaa humna abidda Hafuura Qulqulluutiin guutamaa biyya lafaa kana mo'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf maaltu nurraa eegama akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbii sagalee Waaqayyootiin macaafa qulqulluudhaan sagalichaan seexana sana qaanesse nuyi sagalicha guuttannee waan seexanni guyyaa guyyaatti gara keenya fidu qormaata seexanni guyyaa guyyaatti gara keenya fidu gaaffii seexanni gaaffii karaa seeraan alaa nu gaafatu gaaffii seexanni kiristaanummaa keenyaaf dhiyeessaa oolu dubbii sagalee Waaqayyootiin ofirraa hariinee seexanicha mo'uu qabnaa jechuudha. Inni immoo inni isa mo'uuf immoo jireenya bara baraatu eeggata. Inni Yesuusii wajjin mo'ee jireenya bara baraatu eeggata. Kanaaf jireenya mo'ichaa keessa jiraachuuf inni jalqabaaf inni dhumaa Yesuus Kiristoos mo'uu isaatti amanuudha. Amantii guutuu Yesuus irratti qabaachuudha. Humna abidda Hafuura Qulqulluutiin guutamuudha. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa qabaachuudha. Dhaamsa kanan isinii qaba. Yesuus Kiristoos seexanaan gaaffii gaafatame seexana hin qaanesse jechuudha. Akkasuma nuyi seexana qaanessuu qabna. Seexana mo'uu qabna jechuudha. Seexanni qormaata fide qormaata nutti fidu mo'amuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf Yesuus mo'eera. Har'aaf sagalee kana keessa keessanitti akkas hin qaattan barnoonni keenya garuu itti fufa mata dureen keenya Yesuus mo'eera. Har'a mata duree kana jalatti qabxii isin qabattan namni Yesuus Kiristoositti amane seexana mo'uu kan danda'u namni sagalee Waaqayyoo keessaa qabu seexana mo'uu kan danda'u namni humna abidda Hafuura Qulqulluutiin guutame seexana mo'uu akka danda'u dhaamsan isiniif qaba. Waaqayyo isin haa eebbisu. Dhageenya Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Maqaa Yesuusiin ameen.